السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جردن كبجم توضاف جالسون هردفتون برسيسا ورما الحمد لله يعني نجاكوت نجاني كي كان جال الله كبجارا بكتير تمرس نجاو. إجادا وتوتن كيا فيديو راهنا كيستي ولين اسم برسيسو حالة جوالا كيسن بس ما فولا كيسنيتين كل فتشو دندي سنين اسم برسيس جوالا كيسن بس ما كوبا كيسنيتين كل فتشو أسونتان يوكين باترني كوباتين كل فتشو أسونتان أكسما بيني دان كل فو أسونتان يشوف يوكين كودي دان كل فو أسونتان haala jawwaalli keessan basmaa fuula keessaniitiin qofaa banamuu danda'utti jechuudha isin gala akka yeroo jawwaala keessan fuula keessanitti as ofitti dhiyeeffiftan ofiin automaatikaalii basmaa fuula keessaniitiin jawwaalli keessan isiniif banamuu danda'utti jechuudha isin gala osoo isin harkaan hin tunne jechuudha yeroo jawwaala keessan fuula keessanitti as ofitti dhiyeefftan jechuudha ofiin automaatikaalii banama jechuudha kulfiin isaa sun jechuudha isin gala egaa daawwattootan kiyyaa jawwaala keessan basmaa fuula keessaniitiin qollafachuudhaaf appilikeeshinii ta'u gadi buusuun isinirraa hin eegamu jechuudha isin galee qulfiin basmaa fuulaadhaa jawwaaluma keessan keessa siitingima keessa jira waan ta'eef jechuudha egaa daawwattootan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni yuutuub chaanaala keenyaaf haarootaa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinaadha yeroo sabskraayibii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii san kilik itti godhaadhaa achi booda ol ka jettu fayyadaadha barumsan garaadhaa isin darbee yuutuub chaanaala keenya seenaadha viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha waan isin dhibee gaaffii isinitti ta'e komentii jalatti nu barreessaadha maatiiwwan chaanaala keenyaadha immoo viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaatu laayik sheer gochuudhaan jajjabeessuun dagatinaadha egaa gamanuma hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan nafaana turaan hordofaa isiniin jedha hayyee daawwattootan kiyyaa jawwaala keessan basmaa fuula keessaniitiin qollafachuudhaaf jawwaala keessan matarraan gadi ni buuttanii achi booda ayikoonii siitiin garatti kilikni gootu achi booda gadi ni buutanii asirratti jechuudha look iskiriin kajoon kilikni gootu fakkii qulfii kana achi booda iskiriin look teep kajoon kilik gootaniiti qulfii hammanaan dura jawwaala keessan irratti fayyadamuu turtan jechuudha paatarnii tahee piinii tahee itti buusan jechuudha isin eegale egaa haala kanaan yeroo itti buutan jechuudha asirratti jechuudha kenoo as gaditti jechuudha fees ka jettu ni jirti irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan fakkii fuulaa isinii fida ammallee koontinuu kilik gootu ammallee haala kanaan isinii fida yeroo haala kanaan isinii fide yes ka jo hanar raati ol nubuttani achi booda continue kilikni gootani achi booda haala kanaan ilaaltan jechuudha kaameraa basmaa isiniif jechuudha hanga inni bassamu obsaan eeggatan jechuudha ni lakkaa jechuudha isinii gala egaa haala kanaan lakkaa achi booda haala kanaan isinii fide jechuudha isinii gale yeroo haala kanaan isinii fide hanga parsantii 70 ni lakkaa achi booda koontinuu kilik gootu achi booda hanga 100 hanga ni lakkaa jechuudha kinooma 100 guutee jira jechuudha egaa achi booda okay kilik gootanii amma kalaas basmaa fuula keenyaatiin baname jechuudha jawwaala keenyaa booda jechuudha isinii gale egaa amma fuula keessan duratti jawwaala qollofee haalanni basmaa fuulaatiin itti banamu isinitti agarsiisutti kunoo amma akkuma argaa jirtan jawwaalli shaashaan gurraacha jira qollofeetan jira jechuudha isinii galee okay amma haa bannu amma kunoo akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha fakkiin fuulaa achi ol jirti jechuudha kunoo amma banamee jira jechuudha isinii galee haala kanaan salphumatti osoo isin harkaan itti kun jechuudha basman fuula keessaniitiin jawwaala keessan yeroo fuula keessanitti as ofittas deebitan jechuudha ofiin automaatikaalii banama jechuudha egaa daawwattootan kiyyaa akka isinitti tolee abdiin qabaa barnoonni keenya kanarraadha asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaatamu laayik sheer waliif gochuun dagatinaadha barumsa biroota nagolti deebinutti waan hordoftaniif galatooma